شو تنظيفهم والله العظيم وايد عجبوني حتى الحديد المطروح اوكي يسوى بعدها عشان نسوي Egaa wantoonni dhagaan kun dhagaama jiru baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf waan nama rifachiisuu fi waan hin amanamneedha jechuudha. Shamarra kafuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube eskalatti jalatti argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'ammoo dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama rifachiisudha. Waan inni ta'amarra jedhee amma hanga ammaatti iyyaannedha jechuudha. Innis maal seetanii yeroo baay'ee ani dhugaa dubbachuuf soba jedheetan waan akkana kana gaafan meektanii bilbila irraa ta'ee wantoota adda addaa irraa ta'ee dhaga'ee sobanatti fakkaate. Har'a garuu baay'ee tokkoon nan amanii nan rifadheerreedha. Egaa obboloota koo of eeggannoo godhaa. Wiifiin fakkaata. Anama dhufe kaameraan gosa adda addaatu jira. Egaa wanti kun Ijoollee baay'eedhaan irree TikTok irratti irree Ijoollee baay'een hin gaafatu jechuudha. Wanti kun maalidha? Wanti kun maal sodaattu sira kun wiifii fi kaameraa adda baaftanii beektanii jechaan ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota baay'een akkas jennaan immoo kaara kun kaameraa miti, ara kun waan akkanaati kaameraa gosa wantoota adda addaatu jira jechuudha. Gosa adda addaatu jira. Kaameraan jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii Madaami ishee maal gootee bilbila irratti amma fakkeenyaaf gaafa bilbila keessan irratti irree ilaalaa kiyyarra hamma hin jiru musattiin takka dhugaa dubbichuun maal asir bilbiluma keessan irratti iyyuu kaameraan hidhamuu hin danda'a. Isa aan intinii fakkaatu kanaan kan wiifii fakkaatu kanaan walirratti hidhama. Akkamitti hidhamoo bittan bilbila keessan wantoota sin ilaaltan, wantoota sin gootan, wantoota sin gadi buufattan hundumasaa ishiin in argiti jechuudha. Akkamitti argiti jedha maal gooti bilbila keessanirraa amma bilbila keessanirraa wantoonni akka magariisaa yookiin immoo akka bilbila wayititti kan baddaarra shiitanirraa iftutu jira jechuudha. Baddaarra shiitanirraa kan iftu suni akka bilbilli keessan hidhamee fi kaan isin barsiisa jechuudha. Bilbilli fi wiifiin akkamitti walirratti hidhama yookiin immoo wiifiin jechuun wiifii miti kaameraan inni ishee ciyoon agarsiistu kunii fi bilbilli keessan isaan walitti hidhama jechuudha. Kontaatti walitti ta'a. Isaan booda erga walitti hidhameen booda waan ati gootu waan ati ilaaltu waan hunduma isaatuyyuu in agarti jechuudha. Namaati irratti bilbiltuu namaati waan hundu waan taasifte hunda bilbiluma keetiin ishiin walitti hidhamee waan jiruuf kaameraan hin beektu. Kaameraan sagalee nama waraabaa garuu bilbila keetiin kontaatti walitti ta'ee waan jiruufi maal ta'a ishiin hin agarti jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Wantoonni hamma deemaa jiru kun baay'ee tokko nama rifachiisa. Keessattuu Ijoolleen haaraan hamma biyyarraa dhuftanii sirriitti of eeggannoo godhaa. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf dura uummanatti fakkaatu ture garuu wanta akkanaa kun akkamitti akkana ta'a soba jechaatan ture jechuudha. Garuu amma gaafan ofii kiyyaa argu nan amanii jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila keessaniirraa gosni akka tuqaa magariisatti ifa'oo ta'e bilbili keessan kaameraan akka walitti hidhame bara. Kanaafiyyuu maal gootu siitingii keessa seentanii ofirraa balleessitu jechuudha. Malee bilbila keessan ibsaa akka magarii akka kinoo kaameraniifu an akkasiiti gosa akkasiiti gubbaa kanarratti ofirraa qabdi taanaan siitingii keessa seentanii ofirraa balleessuu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta sin haasoftan wanta sin ilaaltan waan hunduma isaatuyyuu ishee bira deemaa jechuudha. Waan akkanaatti dhufe. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Obboloota koo waan nama tokkorra ga'e immoo namni tokkorraa baratee irraa of eeggannoo gochuu qaba waan ta'eef. Kun wanti nani haasa'u kun dhugaa soba isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo ofii keessanii gaafa isinirra ga'e hin amantu hin fudhattu jechuudha. Namni tokko waan tokko gaafa isinitti hime yookaan isin gorsu kun soba. Ijoollee baay'een amma wantoota nani haasa'aa ture keessatti kun soba kun akkana dhugaa dubbachuuf waan ifa ta'e waan dhugaa ta'edha kanan asirratti bahee dubbadhu jechuudha. Garuu namoonni baay'een kun soba kan jedhu baay'ata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gaafa tokko dhugaadha kan jedhu waan hin argine. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa waan akkana kana booda argitan booda immoo nama
in argitu boodatti jechuudha. Amma ijoolleen hin beekanii namoonni baay'een hin beekne hin barre garuu gaafa baay'ina waan akkanaa hundi dubbatame in argitu siniif galaa jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni waan akkanaa kun sinirra dhufe siitingii keessa seentanii inni iyyuu siniif mul'ata karuma ittiin ifusanii garuma ibsaan akka wifi titti bakkuma wifi sanitti dhufti siniif inifa isuma qabdanii yoo gadi qopdan siitingii keessa singalcha siitingii keessa seentanii ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Osoo wantoota dhoksaa wantoota iccitii keessan siniin baasanii jechuudha. Naa kanaafuu waa'ee ishiitti sinaasayina waa'ee madaami waa'ee jamar maal gochaa jirtu yoo du'aa softanii iyyuu jechuudha arabiffaan. Kanaafiyyuu waan akkasiitii of eeggannoo godhaa siniin jedha obboloota koo. Inni dabalataa immoo wantoota nani yeroo baay'ee kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Waan namni namaan jedhee xiqqoo ishii beektanii yoo hordoftanii waan tokko soba isaa ta'u dhugaa isaa ta'u waan ta'aa saamusan keessa jechi takka sin fayyaduu dandeessi. Tini galee ani amma fakkeenyaaf politikaa miti yookiin immoo siyaasa haasa'an jiru politikaa haasa'an jiru waan kun yaa sobanii jedhama garuu immoo wanti namarra ga'e tokko wanti saraatanyaarra ga'e tokko akkana goote gaafan jedhee ani haasa'u ijoollee baay'een keessattuu wanti warri na arrabsan jiru jechuudha. Waan dhugaa ta'e tokko irraa barattu jedhee gaafa ani fidu soba. Sobda akkana taasa warreen jedhamu baay'eetu jira. Ani gin dhugaa dubbachuun namni waan gaarii hojjetu waanuma gaariitu argata yeroo hundaa namni immoo waan badaa hojjetu akkasumatti siniin jedha. So kanaafiyyuu waan akkasitti siniin jedha obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa keessattuu of hin dagatinaa. So yeroo baay'ee waa'ee wifi kanan kan wal qabatudha. Ijoollee baay'een hin beekan ijoollee haara nama yaanu hin beekna of eeggannoo kun garuu immoo ijoolleen dhufan kun waa'ee kaameraa Itoophiyaa keessa waan hin jirreef isumarree barsiisaa hin jiranii jechuudha. Beektanii Itoophiyaa keessatti kaameraan hin jira of eeggannoo godhaa jedhanii amma mee barsiisu hin barsiisan warreen COC barsiisan jechuudha. Hin barsiisan kana hin callisu jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa obboloota koo. Usoo baqa maqaan keessan hin badin maqaa keessan hin xuroofame ijoolleen tokko amma maal godhu gara TikTokii kanarraan Madaami baqa TikTokii irratti follow guddifachuuf jecha waan hin taane gaafa hojjetanii gaafa Madaamiin sun argite yookiin biyya galchiti yookiin in adabbiin immoo ishiin adabdummoo in argitu ijoollee baqa dhugaa dubbachuuf waan kana dhiisaa gaafa jedhanii ati maal rakkatte nutti inaaftati jedhu. Waan kun sinirraan bareedu dhiisaa gaafa jedhanii inaaffata akkan ishii godha maal rakkatte ni jedhu. Booda immoo warri rakkinarti kufan yeroo san hubatu jechuudha. Warri amma akkana dhiisaa yoo jedhanii gorsa tokko kennaniif warra san deebi'anii tamasagganan beektanii booda gaafa wanti sun irra ga'ee jechuudha. Innaa kana siniin jedha obboloota koo maal jechuu barbaadetanii jechi nama tokko bilaashumatti baduu osoo hin taane jechi takka faayidaa qabdi yoo irraa barattan yoo dhageessanii jecha baay'ee keessaa jechi takka ittiin waa sirrii ta'uu dandeessi. Kanaafiyyuu jechi sun na fayyaduu dandeessi beektanii. Innaa kana siniin jedha viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Like subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jedha turtii gaarii.